To be honest, cinaa maallaqa sanii faamilii jechi gurgursiisanii mana gurgursiisanii ispeeshaalii gaa karaa baha Oromiyaa kanarraa Somaalee fi kanaatiitu biizinasa kana uummata maafiyaa jeneraalota Tigree kana wajjin dalagaa yeroo dheeraa maqaa maggaffee jaamisitti kennamee ijoollee nama hedduudhaan mana gurgursiisanii maal akka deemu beektanii nama haadhaa fi abbaa qabu malee nama haadha hin qabne hin fuudhan. Maaliifi halee irraa baasnee gurbaa kee ajjeesne naani abbaan gurguraati takkana ergaa je'een. Kanaafuu abbaan garaa jabaataa jaanii haati abbaa cinqiteeti ilmoo kiyyaaf maallaqa akka ergumu gooti ja'anii waan yaadanii fi nama haadha qofa qabu fuudhanidha. Kun biizinasa maafiyaan orgaanaayizir ta'e balayyaan kiyyaa namni cinaa saniitiin biyyatti keessaafuu balayyaan keenya dhalaa mana juusaa takka godhanii buna dhaabanii very simple dhalaan ni beekti firiija takka bitattee juusa dalagaa buna dhaabaa yookaan waan ni goote she can change her life forever. Yaada kanaan qaba. Biyya Awurooppaa sanis dhaqee harkeetiin jira very stressful. Ijoollee waraqaa dhabdee dipoort tahanii waan adda addaa keessa jiranii xiqqashoonni ulfaataa yaada jo'uun qaba. Kanaafuu kanarraa gorsuun keessa waan gaariidha. Dhageenyaan man ol garee doolaa galatoomii akkaawuntiin kun illee naaree afaan paaswaardii. Biyyan keenya ispeeshaalii shamarran keenya kan biyya Arabaa jiran dalagatanii biyyatti faamiliitti gargaaranii faamilii gargaaruun bareedaadha. Umriinis ni deema. Obboleeyyan they are emotional gara laafanii beektaa obboleeyyan keenya kan dhalaa kun warri garee masgidaatti dhufanii baarakallahu fiikum jaaniiti harkarraa diigan masgidatti sadaqatina jechuu qiyyaabdi. Don't quote me wrong. Don't quote me wrong. Kanaafuu sadaqachuun bareedaadha. Haa ta'u immoo baraka dabala. Rasuulli keenya alayhi salaatu maaleenii sadaqaadha. Abadan gadi xiqqaatu jee garuu laa yukallifullahu nafsaa jira. Nafsiyyaa cinqanii liqii hanga seenanitti dira kana garaa jabaatanii obboleessa fiititti faamilii fiititti if nyaachisanii faayinaalii umriin ni deema dhiira hin taane harka bu'anii ni haddaban. Har'aan tana akkaawuntii biyya banatanii namni biyyaa deemee xiqqashoo niiraa walitti dalagadhee dhufe jee waggaa lama waggaa sadii hin guutamu waggaa 10 warra biyya alaa ta'u jira. Kanaafuu xiqqashoo dalagannee biyyatti deebi'anii waan takka yoo godhatan jiru isaanii intala baabbilee iddoon itti dhaladhe kana erarii jira vaalii jira kuduraa daleedii fatihaa jaanii OBN dhiyeessuu ture biyya Arabaa yeroo dheeraa turte she is multi millionaire now. Gaaddisaa jaanii Awustiraaliyaa irraa dhufeeti baabbilee gale. Suudaanitti hojjette. Gamoo keessa daleedii. Amma Awustiraaliyaa irraa saayibni qiyyaa biyya gale baabbilee jira je'ee naa bilbilee gaafaan asirraa waa'ee eerkiraaftii kana post godhu arkee nama xayyaaraan afaan Oromoo beeksisuu jira jennaan oggulaalee faamiin saayiba qiyyaamii jee hoggaasuu na barreessee naa bilbili. Aboo baabbilettiin galee kottu naan jee maal biyya namaa keessa deddeemtaa miti. Maal jechuu barbaadeeti wanni biyya keenyatti hin danda'amne jee duraan opportunity nutiif banaa miti. Dur maal nu godhu turan gaafa wayyaanee Oromoon business mindedha oguu idea create gootee proposal katabannee finne maal nu godhan jarri Tigree fudhaniiti review godhaniiti isin yaamnaa deemaa jaanii maallaqa baankii kananii business plan maati fidde kana Tigreen biraatti dalagatti keenya numa yaamamu. Hogguunni guyyaa lamadaatti deebi'ee torbaan lamaa fi baatii booda sorry si tura bar nama waan kanaan naqateetti dalagu jira business idea akka tokko hin danda'u haa biraa fidii kottu jaaniin. Then next time business proposal biraa qo'achisee yookaan biyya kana keessa faabrikaan bana jedhee oguu diasporaas ta'u biyya keessa oguu dhufee proposal kanneen ammaas Tigreen irraa fudhateetuma baankii liqeessanii fi systematically nama keenya sabarraa baasu turan. Har'a wanni akkasiin jirtu. Har'a I am very proud of you Madawalaabu miidiyaa kan ta'e waan dabarsituniin argaa Oromoon maal keessa jira akka sabaa garee wal qoonna kutaa duraan kutaa adda addaa wal qoonna Harargee Arsii Walloo jinni har'a gaddeebi'ee Harargee bahaa fi lixa wal qooda namni keenya. Ituudhaa fi afran qalloo jee har'a gaddeebi'ee afran qalloo keessa wal qoodan which is very shame. Average mindin eventidha discuss godha but low mindin namarraa dubbatan har'a namticha maarree jee tokkorraa dubbatan waan kanarraa baanee we need to talk about idea waan amma dubbatamu jiru akkamiin namni tokko business godha
obboleeyyan keenya biyya Arabaas keessa jiran har'an namni 500 qabu ni ta'a. Dhalaan teenya dahaba bitadhaati kaayadhaa nyaadhamina ogguu dhufte dahabni always value isaa ni deema. Then ogguu biyya dhufte maallaqa biyyatti argitee si nyaatan false account si kaayan dahaba bitattee dhoofattee fidattee ogguu dhufte gurgurtee hedduu takka garaagarummaan qabu. Then she can start a business. Rabbi sana gargaaru hedduu takkaan ajaa'iba mana biraa yoo dheeyite Oromootaan akkamitti cabsinaa bala gizeedhaa jaaniiti irraa dhufa. Nuti economically yoo strong hin taane gabrumaa bar hogguutu har'a lola Tigraay deemesanii daaraa godhe malee Tigreen silaarraa amata 27 dabarte saamte teesseetuma nu argachaa oolte kana beekaa. Economically we have to be strong. Dalagachuu qabna. Namni haasaa warraa as keessaa bahee yoo danda'e empower wal godhu. Kanumaan jaacarraa nama biraati kan galatoma. Gara waggaa 17 akkanan ta'a mucaan sun jedhee yaada. Ollaa saniiti har'a namni yoo mana kan keetiin ollaa sanitti mana gurguratu. Namni maaltu sitti dhaga'ama akka nam tokkootti yoo akkanatti yaaddu sii galee atiin qabdaa obboleessa kan keetiin kafaltaa kun ollaa kan kee jiru mana yoo gurgurate. Wanti kun sirrii malee dhaabbatuu qaba waan jedhuuf beekta waan kana waan Liibiyaa kana hedduu irraa na dhukkubsee dubbachuu barbaada. Ammoo namnummaan nama biyya keessa jiru maanguddoos ta'e maalis ta'e waan kana nama biyya keessaati beekta akka kun mallaqa itti kennaniyyuu mallaqummaan kafalu sun soore biyya keessa kafalama. Maalumaaf waan kana irra dalaganii dallaaluma kana qabsiisanii wanni kun nurraan dhaabbanne. Sigalee odoomee namni umrii isaa waggaa 25 olii jabaan deemee yoo fakkaatu ijoolleen karaa kana deeman umriin jaraa ijoollee ganna 15 haga 20 yuun ga'in warri karaa kana deemu zaman ammaa kana. So waan kana irratti nu dalagaa jechuu barbaada Jamaal nama folche dhiifa malee. Ijoollee meeqa kamtu ijoollee habtaamii badanii dhufanii achitti fiizoo ta'anii nama biraan guyyaa tokko beellameeti isinii fida nama Amaanu'eel hospitaala keessa dalagu. Ijoollee biyya Awurooppii kanaa dipoorti godhamtee biyyatti sammuu gallakkistee Amaanu'eeliin bakka adda addaa kan jiran Finfinnee keessa lakkoofsa hin qaban. Hundi isaanii akka fiingoo Pikaagooti. Kana dhaabuu dandeenyu maal gooneetiin waan kana dhaabuu dandeenya irratti namoonni amma haaraa seentanillee maal akkam goona falli maali soluushinii maali odoo biyyaan bahin maal godhuu qabna maatiin maal godhuu qabdi sheekonni maal godhuu qaban maanguddoonni maal godhuu qaban maatiin ijoollee maal godhuu qaban nuti ammoo warri diyaaspooraa ala kana jiru ispeeshaalii namoonni akka Abdullahaab kan Liibiyaa dhandhamanii bayan namoonni tokko hin jiran namni akka Jeneraalu Seenfaat ijoolleen ta'e namni hedduu jira kan waan san dhandhamee achi bahe yaada kam ijoollee kanaa kennuu qabanii waan jedhu irratti achirratti nu xiyyeeffannaa jamu bakka kanatti jaalalloo bakka kanatti namoonni biyya faranjii wareegama guddaa Saaraa Barahaa keessa darbanii gara Yemeniitiin illee gara Jibuutiin illee deeman kanarratti dabalan wareegama kafalan san yoo achi gahanuun argatan dhama'anii karaarra dildira bulan san itti dabali. Akka falatti ilaala akka falatti daqiiqaa 3 naa kennitee mijaamsa. Galatoomi. Halarra dubbannaa mala haga galgalaa rakkoo irraa dubbachaa turree miidhama irraa dubbachaa turree lubbuu namaa tabaatee fi kiraayisisii adda addaa waan hedduu irraa dubbanne. Amma ammoo balaa san dhaabsisuuf halarra dubbanne. Falli nu akka daaspooratti an akka dhuunfaa kiyyattu waan agartee haga hubannoo laaftuu qabu tanatti waan yaade tokko warri daaspooraa biyyoota Yuurop kanaa fi Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa agartee jiran keessattuu baqattoonni ijoolleen rakkoo meeqa dadhabdee Saawud Arabiyaa biyyoota Eeshiyaa seente ijoolleen karaa Liibiyaatiin bishaan doonii keessa guyyaa meeqa agartee keessa deemtee balaa meeqa argitee dheebuu fi beela dandamattee tarabbiin lubbuu baasee arraan tana biriija jala galaa jirtu hoomlesii taate achi jala galaa jirtu warreen kun maal godhuu qaban Awurooppaa irraa namoota godhuu qabna namoota barnoota namaa kennu viidiyoo waraabee amma akka kaampeenii agartee waan kana poost uummataa goonu waan barnoota namaa kenna ijoolleen irra deemanii nama biriija jala galu riyaalitii jirtu wal dhoysuu dhiifne riyaalitii jirtu intarvii godhaa chaalenjii akkam rakkoo akkam keessa darbee arra as dhufe asitti illee rakkoo akkam akka keessa jiru fiichariin isaa hoo maali namoota ciccimoo agartee kaampeenii guruppii ijaarachuu qabna akkuma reefu riil jifaar jedhe dura wal taanee nuti namoonni waan kana agartee quuqama qabnu
walitti dhufnee jara kenna guruppii ijaarannee kaampeenii tokko gallakkisuu qabna. Ka Ameerikallee namoota agartee show off godhan akka dura dhaabbannee baangoon ijoollee teenya akka agartee miira isaanii kakaasanii balatti oof jiruu qaban laaftuu san asoo hammaalatanii jiraachuu danda'anii akka isaan gallakkisanii agartee biyya alatti hin baqanne show off akka isaan hir'isan warra Noorz Ameerikallee warniin itti kennuu qabnaa jechuudha. Warra Awurooppaa bahe dandamatee agartee rakkoo dandamatee balaa meeqa dandamatee rabbi lubbuun baasee achi gahe namoota ciccimoo irra deemanii tokko tokkoon jiruu isaanii kollekti nu godhuu danda'an viidiyoo waraabanii itti poosti godhuu danda'an namoota akkasiisan filannee gallakkifna waraana gallakkifna jechuudha. Sooshaal qabnurratti duutii goonee harkaa wal fuunee facaafnaa jechuudha. Gahee keennan ammoo kana taphachuu danda'uu qabna. Dura yoo ofii keennaa agartee waa goone qubachitti qabna jechuudha. Waan nurraa agartee waan nurraa eeggamu dirqama keenya raawwannee ergasii ammoo abbootii ijoollee tanaa kan lafa qabdu gurgurtee biyyaa baaftee lubbuu isaaniillee balleessitee lubbuu isaaniillee rakkoo irra geessisaa jiran kana akka isaan baan godhan karaa kanallee kaampeenii irratti agartee nuti dalaguu qabna jechuudha. Kaampeenii dalaguu qabna dhaamsi haa ga'u miidiyaa OMN kadhannee yoo isaan nu didan isaa mataa isaaniitu miidiyaan kun akka dhabamu goona abbo miidiyaan maal nuti bar nuti ijaaree bar yoo ni carraa nu kennee rakkoo uummata keenyaa kan akka nuti ibsannu kaampeenii kan akka geggeessinu saa tokko lama kan hunkan inni taate torbaanirra miidiyuma kanaa duulatti geggeessinee dhabamsiina saatalaayitirra miidiyaan kun akka korraapshinan akka garee tokko qaba wallahi sidee gar waan itti dalaguu qabu uummataa hin taane godhuu qabnaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan duula gadhiifnee mana maree tokko banannee nuti dirqama warri keessatti mana kana keessa jirtan kan quuqamaaf dhuftanii yeroo dheeraa si fudhatanii as jirtan waan kana mataa keessa qabadha. Maddi walaabuu miidiyaa qaba. Miidiyaa isarratti dalaguu guruppii nu godhee guruppii karaa keessatti wal marii goone ajandaa kamii kam garee guruppii agartee waraana Eeshiyaa keessa gadhiifamuu qabu ijoolleen biyya Arabaa horii akka tiksaa jirtu udaan loonii akka lafaa dhiqaa jirtu loon akka agartee rifeensarraa dhiqaa jirtu rifeensa akka filaa jirtu jiruu hadhooytu keessatti akka jiraachaa jiran akka ijoolleen biyyarraa baqattee jiruu san dhandhamuudhaaf hin dhufne baangoo viidiyoo waraabanii achitti poostii akka isaan nu godhan waraana gadhiifachuu qabna jechuudha. Waraana gadhiifannee waan kana yoo goonee lafarratti qajeelatti kan dalayne taate asuma ajandaa goonee bakka tiktaak laayifimaaf yoo ka dhufnee haasofnu taate naansensi yoo ka dalaynu taate haala kana waan nurraa barbaachisu yoo dalayne yeroo gabaabaa keessatti ni dhaabsifna jedha. Kana ammoo maanguddoo teene kan biyya abbootii ijoollee haaluma saniin wal marii keessa waan godhamuu qabu fala tokkoon agarra jedheetiin agartee abdii qaba jira keenya isin dheeressiniif. Galato, thank you. Carraa nama maseekan tokkummaa jedha tokkummaa Oromoo hundaa tokkummaa Oromoo hundaa tokkummaa Oromoo. Daqiiqaa kudhan booda naa kennaa bakka wayii ceencadha dalagaa jira. Okay, aye, thank you. Ila jamu Jilo Jamal asirratti yoo carraa naa kennitame waan dubbadhu qaba. falmata hasay hayyi dubbadhu. Okay, Falmata, go ahead. Oh yes, Jamal. Okay, galatoomii. Okay, Just ajandaa duratti ajandaa kana baay'isoo yeroo heddurraa dubbadhu. Jiraataa turte Liverpool. Sa'aatii hagam deemte Liverpool baatee sa'a hagam deemte sa'a gadeem hin beeku guyyaa gadeem illee hin beeku beektaa. Maal barbaaddaree hojii barbaade deeme biyya tamii hin beeku an. Bakki kun hospitaala moo mana nyaatati moo maali jedhee na gaafate. Amma na gaafannaa waraqaa tokkollee qabda waraqaa tokkollee hin qabu beektaa. Okay, ati Oromoo eessa akkana jedhee natti himee amma natti himnaa waan goote jedhee nama siin kennu poolisa dhufu jira. Mallaqa wahii kenneefi bakkeen tu Liverpooluma jirta. UK ma mataan kee fayyaa qaba. Fayyaa qaba mana keetitti nagalli naan jedhe. Mana keetti nan si galuu dhiisi awwal sunarra dhaqamee jennaan tootaalii ana qofaa miti supervisor kiyyamaa waan hundi hujirraa amna turre. Amma waan gootu jedheen karaa kanaan bakka akkasitti yoo as baase fiigi jedheen. Yoo in fiigee gadhiiseen dabre. Polisi yoo dhufu Naarkaa mallatee jechuudhaaf. Maali CCTV ni jira duraanuu yeroo masanuu na hordofu jiranii
Akka fiigan arganii an seera irratti jala fiiguun dhoorgaadha. Yoonni lafa dha'ee yoonni waan takka ta'e itti gaafatamaa jala fiiguun dhoorgaadhaan. Seeftii isaa eegee qaama seeratti hin ga'uun ammoo dirqama kiyya tahee sayyoo inni naa hayyama naaf kennee naa owwaate. Maal jechuu barbaade namoonni biyya kana keessa jiran maraatan nama tokko lamaa miti. Waan miliyoona asirreef jettan san gurguree obruu abbaa gurguree horii manni abbaa gurguramee biyya kana yoo dhufe miliyoona waan sayyoo yaadatu namoonni maraatan hospitaala jiran nama tokko lamaa miti. Fayyaana ta'e. Gama biraatiin akkuma asirreef jettan Awurooppaa tana keessa amma keessattuu Jarman ijoolleen teenna hedduun achi jiranii tubbaa wannaa kan alkoolii keessa dhugan kana yoo isaan 3-4-5 qabatanii fidan firii kennaniif takka. Bitatu mibar cubbuma san fidi ka wannaan keessa dhumate san alkooliin keessa dhumate san ka keessa dhugaatii dhugeessa yoo inni walitti qabee dummeessee fide firii argata ka biraa ka dhugu. Nami kun haadhallee yaadatu abballee yaadatu waan acheessanii godhan san tokkollee nama yaadatu miti. Fakkeenyaaf akka namoota biyya kana jiru akkaataa akka koominiitiitti namoota yaada qaban walitti qabdee otoo itti haasoftee akka ilmee bineensa baqatan ilmee bofaa yookaan ilmee buutii haadha keessaa baanan hin argitu waan illee fiidee dabarti. Amma wanni jiru dhaabsisuudhaaf osoo waan narra ga'e an dubbadde osoo waan sirra ga'e ati dubbatte ofirraa kaatee gaafa dubbatte amma waan reefuu isin namarra hojjanna maali jettan sanirra odoo ofirra hojjanne gaariidha. Gaafa ati ofirra hojjatte gaafa an rakkoo keessa bahee bakka kanaan bahe nami hundi beeku. Ani ammoo xiyyaaran dhufe sun biyya Afrikaa keessatti masanaayikilii na qunnamte maal? Warri ammoo osoo xiyyaaran dhufin biyya kana miilan dhufe namoonni parsantii 100 parsantiin 70 nyaatamee parsantiin 30 biyyaan baaseen akka isaan sitti manilleen akkas. Fakkeenyaaf Ahmadeen gurbaa tokko dhaloonni isaa arge ka fool namaa nyaadhee jiraadhe jedhe. Faransi jira nami sun. Waan si ajaa'ibu nami sun laal masanaayikilii jireenya waan san hunda akkasitti dabarsee gammaa waraqaan arganne. Haga ammatti Faransaa jiraata. Haga ammaan waan takkan arganne. Dokumentii tokkollee hin qabu haga ammatti. Reejektii itti kennan. Wanni jechuu barbaaddu maali? Umrii kan kee kaa'ate silaa jiraattu waggaa. Abdullahaab nama galchuu dandeetta. Wanni naan jedhe nama tokko nama galcha nama ergateera. Yaa obboleessi kee kun oduu takkatti carraa naa kenneeti waatu bakka kanatti nama fidee intervii isin gochuu danda'a. Nama akkamiiti beektanii? Fudhadhu. Maatii Sumaaleedha. Maatii isaa dura maatii fi Liibiyaatti gatee dura inni Itaalii seene. Itaalii taa'eetiin maatii isaa waamate. Haadha isaa ijoollee isaa 5 jaartii isaa bishaanii waame. Maatii kana ijoollee 5 fi jaartii haadha bishaan irratti jala tarani. As jira kinoo lubbuudhaan deema. Maatii akkasiif ajjira. Waan salphaadhaa miti. Birrii hagasii Liibiyaatti kafaltee namoota dildila siraaxaa baahara san gubbaa dildila siraaxaa gubbaa hin baatu cinqaan ati gubbaa halkan lama deemtu torbaan deemtu. Ana ijoollee hedduu viidiyoo irraa yuutuubii irraa baasee si dhageessisa ka VOAdhaaf BBC'n kan miidiyaan addunyaa zaggabe. Ijoollee nama meeqaa yaabbatanii namni 8 tarrafe. Tokko ijoollee Roobeeti Sheekispiir ijoollee Roobee yoo beekame lakkoofsa kana barreessaa amma Austraaliyaa jira. Bari san qofa hin taane Igirti irraa ijoolleen kaate ka haadha manaatii fi amma mooraalii kamiin jiraatan haadha manaatii fi ilmaan isaa bishaan jala dabranii inni lubbuun keessaa bahee doonuma tokko irra jiran. Lakkoofsan qabu anachi waggaa 5 ta'e biyya sana. Amma waan kana dhagara dhaabsisu ta'a deebinu akkamti dhaabsifnaadha. Gabaabduu akka taasisu kan odoo hin taane caasaa qabaachuu qabna reef jaalannoon achirratti jedhee jira. Haqa. Wanni kuni obboleettii. Tokko shan. Isitti in ulfaata garuu luuk amma tokko tuqaa lama kana kafalleetu bar bishaan as baasuu miti magaaziinuma san keessaa baasuuf. Gadi baasu. Gadi baasu. Gadi bee kara magaalaa bakka wayii nama bira akkuma qubatu jechaadha. Igala garuu maaliif waan kana kaase beektanii amma wanni kun hin dhaabbatu karaan hannaa kun garuu akkamitti dhaabuu danda'anii warra biyyaa ijoolleen duraan yeroo nu biyyaa baanu sana Abdullaab mallaqa suqattee kafalattee karaa dhufta malee namni natsaa ganda kan keetti si kaayee achiin si geessi gaafatu hin jiru. Akkanuma mire? Akkasi. Amma garuu illaa shaashamanni irraa gadi qabiiti. Adaabbaa isin guutuu kana keessa nama jiru.
ati inshaallah maqama bichaa nama alaa qaba jedhe natsaa fuudhan achi si gaafachiisi kana barbaadan si gaafatan. So kanaafi ijoollee maaneej gochuu hin danda'an warra biyyaa garuu dallaaltota sanirratti yoo dalagan ijoollee daa'imman elementarii deemtee bireenuus gooti namni bireenuus godhu birrii kafalamaaf si galee. Kanaaf mee waan kan akkamirratti dhaamna Jamaal sa'a dheeraa irratti taasisan hedduu galatooma akkanuma jechuudha si galee. Mee ka waan qabne amma gurbaa kana waliin mucaabee jira ka an beeku ka ollaa warri mana itti gurgurataa jiran. Mee nu amma namni qaba kanaa baasee ka kaanii akkam ta'ame. Wami kala geetamu. Waan akkanaa kanaafi. Meela 1.2 miliyoonii dha gurbaan kun amma ji'a meeqan geenne ji'a meeqa garte 2 green ji'a meeqa yoo diqan. Miitiin kun habibi torbaan lama geenne. Torbaan lama geenne Abdullahi Ablaal 1.2 miliyoon. Islaan Itoophiyaa sarta koo mitaa keenya jamu bakka kanatti gaafa nuti biyya jirru dooraal 50 namni si ergu waggaatti ilma abbeeraa obboleessa kan keeyu ta'e. Hadda garuu nama qarqaaramu hedduutu jira biyyatti. Dooraal nu fudhatee ergan. Jaalaloo dubbachuu feetu jaalaloo naa ushiree tokko. Jaalaloo takka jira keenya. Wallaahi waan beektaa amma isinirraa hubadhu. Dubbii nama mee poointii keessa jennaani dallaalaa jennetti waltaani. Dallaala kana argachuuf haala salphaan argachuu dandeenya. Amma immoo miidiyaa kanarratti hin dubbannu. Iccitiin nu jalaa baate. Haalli isa itti haanti ittiin godhan hedduu jira irratti wal ta'uu dandeenya tarreessine. Kanaaf erga agartee dubbiin dallaala bira kan jiraatu taate bakka fedhe haa jiraatu Baalee keessa. Tokkoon isaanii qonnee baasuudhaaf salphaadha. Guruppii nu godhaa keessatti mari'annee wallaahi itti baafnee maallaqa itti baafnee gurra qabnee bakka isaan jiranii boolla isaan jiranii gadi baafne. Sekenditti wallaahi. Akka jabaatti. Thank you. Tokkummaa tuubi tokkummaa. Gaarii waan babbareeda kaaftanii hammeenni wanni jiru dura hammeenni karaa dabruu fi karaa daddabarsuu rakkoo guddaadha. Namni ammoo beektaa biyya faranjiituu gahee akkuma isin jettan san ani Amaazoon dalagaa dhihoo tana. Aliyyi qoyate Aliyyi kabareef nu waliin haasofnee baate. Eeti. Maqaan jijjiirame duuba. Maqaa jijjiirame. Amaazoon beektaa dalagaa dhihoo kana warri geetaa usii bakkee tirilaan ittiin seenu jiru sukuriitiin acheessanii reediyoodhaan nama qabnee jedhan beektaa kama seenu bakka sukuriitiin dhaabsiftetti keessaa baqa gabbu'ee mucaan tokko nama biyya kennati. Hai. Tirillaa keessa gabbu'ee? Amaazoon seenuu fi achi keessaa biyya kamii Awurooppaadha? Awurooppaa UKdha. Itti buuf dhiifama. Amma shawti godhanii jennaan namitti erganii waan sallaalii achirraan qabii fidii poolisni akka waamamu jedhanii ajajetti kennan ana ture. Yoo hundee mucaan nama kenna. Amma nama kenna natin tolle akkaataan inni jiru dura suuraan namaa kun irra hin jiru jijjiiramee jira akka tokko jira. Amma namicha sukuriitii kaan irraa fuudhee rakkoon hin jiru asiin seensisuu hin danda'u haayivestee fi seefti shuuzii waan hin qabneef garas irra baasee karaa saniin warra manaajaraatuu fi eenyu poolisallee akka waamannatti godha jedhee fuudhee ka'eeni. Amma akka kenna ta'e yeroo kana naangallee afaan Kiswaaliitti dubbadhu hin dubbatu, afaan Somaaliyoon itti dubbadhu hin dubbatu, Arabiffatti dubbadhu hin dubbatu, Ingilifoon itti dubbadhu hin dubbatu, Amaariffallee itti dubbadhu hin dubbatu, dhumarratti Oromiffatti dubbadhe. Itti dubbadhee jennaan natti dubbatee amma qabeetuma demeniin waan gootu jedhee isaa dhufti. Biyyatam jira naan jedhe biyyi tun biyyatam. La ilaha illallah. Okay, ati eessa turte dur biyya kana eessa turte? Ayyuu kee ture. Eessa korte tirellaa kana? Bakka irraa kodhadhe hin beeku garuu bakka hin dhaabatee korte biyyatamitti deemettee korte hin beeku ani. So bakka kana eessa UK eessa jiraataa turte Liverpool? Sa'aatii hagam deemte Liverpool baatee sa'a hagam deemte sa'a gadeem hin beeku guyyaa gadeem illee hin beeku beektaa. Maal barbaaddaree hojii barbaade deeme biyyatamii hin beeku ani. Bakki kun hospitaala moo mana nyaatati moo maali jedhee na gaafate. Amma na gaafannaan waraqaa tokkollee qabda waraqaa tokkollee hin qabu beektaa. Okay, ati Oromoo eessa akkana jedhee natti himee amma natti himnaa waan goote jedhee nama siin kennu poolisa dhufu jira. Mallaqa wahii kenneefi bakkeen tu Liverpooluma jirta.
UK ma mataan kee fayyaa qaba fayyaa qaba mana keetitti hin nagali naan jedhe mana kiyyatti nan si galuu dhiisi awwan sunarra dhaqamee jennaan tootaalii ana qofaa miti supervisor kiyyamaa wan hundi hujirraa ari'amna turre amma waan gootu jedheen karaa kanaan bakka akkasiitti yoo as baase fiigi jedheen yoo in fiigee gadhiiseen dabre poolisii yoo dhufe naarkaa mallatee jechuudhaaf maali CCTV ni jira duraanuu yeroo masanuu na hordofu jiranii akka fiigan arganii an seera irratti jala fiiguun dhoorgaadha yoonni lafa dha'ee yoonni waan takka ta'e itti gaafatamaa jala fiiguun dhoorgaadhaan seeftii isaa eegee qaama seeratti hin ga'uun ammoo dirqama kiyya ta'ee sayyoo inni naa hayyama naaf kennee naa owwaate maal jechuu barbaade namoonni biyya kana keessa jiran maraatan nama tokko lamaa miti waan miliyoona asirreef jettan san gurguree obruu abbaa gurguree horii manni abbaa gurguramee biyya kana yoo dhufe miliyoona waan sayyoo yaadatu namoonni maraatan hospitaala jiran nama tokko lamaa miti. Fayyaa ta'e. Gama biraatiin akkuma sirrees jettan Awurooppaa tana keessa amma keessattuu Jarman ijoolleen teenna hedduun achi jiranii tubbaa wannaa kan alkoolii keessaa dhugan kana yoo isaan 3-4-5 qabatanii fidan firii kennaniif takka. Bitatu miibar cubbuma san fidi ka wannaan keessaa dhumate san alkooliin keessaa dhumate san ka keessaa dhugaatii dhugeessaa yoo inni walitti qabee heddummeessee fide firii argata ka biraa ka dhugu. Nami kun haadhallee yaadatu abballee yaadatu waan ajjeesanii godhan san tokkollee nama yaadatu miti fakkeenyaaf akka namoota biyya kana jiruutu akkaataa akka koominiitiitti namoota yaada qaban walitti qabdee otootti haasofte akka ilmee bineensatti baqatan ilmee bofaa yookaan ilmee buutii haadha keessaa baanan hin argitu waatillee fiidee dabarti. Amma wanni jiru dhaabsisuudhaaf osoo waan narra ga'e an dubbadde osoo waan sirra ga'e ati dubbatte ofirraa kaatee gaafa dubbatte amma waan reefuu isin namarra hojjanna maali jettan sanirra odoo ofirra hojjanne gaariidha. Gaafa ati ofirra hojjatte gaafa an rakkoo keessa bahee bakka kanaan bahe nami hundi beeku. Ani ammoo xiyyaaran dhufe sun biyya Afrikaa keessatti masanaayikilii na qunnamte maal. Warri ammoo osoo xiyyaaran hin dhufin biyya kana miilan dhufe namoonni parsantii 100 parsantiin 70 nyaatamee parsantiin 30 biyyan baaseeni. Akka isaan sitti manilleen akkas. Fakkeenyaaf Ahmadeen gurbaa tokko dhaloonni isaa arge ka fool namaa nyaadhee jiraadhee jedhe. Faransi jira nami sun. Waan si ajaa'ibu nami sun laal masanaayikilii jireenya waan san hunda akkasitti dabarsee gammaa waraqaan arganne haga ammatti Faransaa jiraata haga ammaan waan takkan arganne. Dokumentii tokkollee hin qabu haga ammatti pirojektii itti kennan. Wanni jechuu barbaaddu maali? Umrii kan kee kaa'ate silaa jiraattu waggaa. Abdullahaab nama galchuu dandeetta. Wanni naan jedhe nama tokko nama galcha nama ergateera. Yaa obboleessi kee kun oduu takkatti carraa naa kenneeti waatu bakka kanatti nama fidee intarviisiin gochuu danda'a. Nama akkamiiti beektanii? Fudhadhu. Maatii Sumaaleedha. Maatii isaa dura maatii fi Liibiyaatti gatee dura inni Itaalii seene. Itaalii taa'eetiin maatii isaa waamate. Haadha isaa ijoollee isaa 5 jaartii isaa bishaanii waame. Maatii kana ijoollee 5 fi jaartii haadha bishaan irratti jala tarani. As jira kinoo lubbuudhaan deema. Maatii akkasiif ajjira. Waan salphaadhaa miti. Birrii hagasii Liibiyaatti kafaltee namoota dildila siraaxaa baahara san gubbaa dildila siraaxaa gubbaa hin baatu cinqaan ati gubbaa halkan lama deemtu torbaan deemtu. Ana ijoollee hedduu viidiyoo irraa yuutuubii irraa baasee si dhageessisa ka VOAdhaaf BBC'n kan miidiyaan addunyaa zaggabe. Ijoollee nama meeqaa yaabbatanii namni 8 tarrafe. Tokko ijoollee Roobeeti Sheekispiir ijoollee Roobee ka beekamee lakkoofsa kana barreessaa amma Austraaliyaa jira. Bari san qofa Igiltirraa ijoolleen kaate ka haadha manaatii fi amma mooraalii kamiin jiraatan haadha manaatii fi ilmaan isaa bishaan jala dabranii inni lubbuun keessaa bahee doonuma tokko irra ka jiran. Lakkoofsan qabu ana waggaa 5 ta'e biyya sana. Amma waan kana dhagara dhaabsisutti haa deebinu akkamitti dhaabsifnaadha. Gabaabduutti akka taasisu kan odoo hin taane caasaa qabaachuu qabna reef jaalanoon achirratti jedhee jira. Haqa. Wanni kuni obboleettiin kiyyalleen kaaftee jirti waan kana ani fakkeenyaaf gandatti dhaladhe irraa qabee aanaa kiyya irraa qabee waan achi keessa jiru rakkoo achi keessa jirtu akka achi keessaa namoota dammaqsu gaafa ganda san to'achuu danda'e caasaa bakka sanatti uumadhee to'achuu danda'e qaama kanatti fide
dabballeef dandeette takka gaafa uumanne gaafa akka warra basaasutti waan kana hiddataa eessaa ka'e eessa deema waa hedduu kaaftanii jirtanii waan kana harka keenna ga'e salphatti akkuma nama qulfii shamizaa ifirraa qabutti banatuu santii dhaabsisuu dandeenya hiikuu dandeenya jechuuf iyya walumaa gabaabatti. Wanni kuni biyya teenna san keessumattuu yoo dhugatti gara godinootatti gadi deebitee ilaalte godina namoonni isaan qaban hundi keessaa alatti baqatanii namni biraa godina sanitti gadi baqatee bakka inni irraa baqate san bakka bu'ee hiree silaa barnootaa, hiree bulchiinsaa, hiree dalaguu, hiree dalagachuu uummanni bakka sanii dhaburra jirra waan taateef amma wanni nu goonu yoo dandeenye akkuma reefi obboleessi kiyya jaalanoo achirratti jedhe san caasaa if danda'e guddaa tokko jaarree kan qofti jaarannee nuti akka obboleessi kiyya jedhu kan mootummaadhaan harka wal keessaa qabu bakka qabeenya nama barbaachisu ka baasan wareegama ijoolleen teenya danqaraa keessa kaffalu jiru kana mallaqa keenyaaf yaada keenya achitti wareegama akkasiisan kaffallee waan kana dhaabuu danda'u irra asaana wanni kun laaftuu nuti gara biyyi kun laafuuf deemti tokko ijoollee bakka jettan kana namni haadha abbaan amma waan hin dhagayu nama hidhiyootan odeeffadhee ganda dhaqanii fuudhanii haga Liibiyaa firii fidanii jedhan nama. Karaa kana achirraa qabeentanii gaafa haga Liibiyaa fidanii rabaan achirraa ol seensisanii mallaqni itti dhaawama. Namni reefa sirraa kaas tokko jira amma namni tokko naannuma itti dhaladhee na gargaaraa jedhee waan dandeenyu gargaarree yoo tana bilbilee gaafadhee mutaan keessum maal ta'e jennaan waan qabutti gurguradhee fixadhee ofirraa dhiiseyyuu tokkochisan qabaa bara nama biraan qabu tokkochisan qaba nama umriin guddaati. Wanni amma duuba miidhaa wanni kun jirtu kana dura nama amansiisuu rakkoon kun maal akka fakkaatu godhuun hedduu barbaachisaa. Inni itti aanu immoo waan kana dhaabsisuu fi sifama jaalannoo reef jedhe saniins asirratti yoo taasofte wanni kun wannaa ceenchata fuula ceenchata nutti qarooma akkan uumamne haala silaa barbaachisu jaarmayeef danda'e tokko lafa keettee gandi kan kee kama fakkeenyaaf alii ganda kiyya sanii irratti waan silaa jiru anummaan namoota naannoo san jiru dammaqsee informeeshina gabrana fidee hiddi bakka san seenee waan san dammaqsu eessaa dhufee wanni sun odoo akkasii ta'uufuu ka jamaal beeku dhufa. Odoo akkasii ta'uufuu ka jaalannoon beeku dhufa. Deemee hundeen bakka wanni rakkoon kun irra madditu tokko ta'a. Buqqisuun sin dhibu yeroo san duuba. Waan kan odoo akkasitti irratti dalaynee sifa bilchinna qabuun sifa yaada gaarii qabuun eega kana irratti wal dhageennee namoonni karaa kana deemanii dhufanillee rakkoo argine. Obboleessi keenya kan biyyaan nuti fuunee finnellee yoo dhufne dhufellee waan isinitti ajaa'ibu ijoollee roobee as kun waliin jirra. Ilmaan abbaa tokkooti. Gara dhufan waliin galan asitti fuudhee tokko koota boona raarsinaa jennaan bakka inni dhafisan hin dhaabadhuu jedhe kuulleen laal nasiyaan waan si ajaa'ibu obbolummaa sun nama gidduu baddee fuula isaa arguurra fuula nama biraa firoomfatu jira haga wanni kun duuba gara biraa faana deemtee wannaan hin jirre rakkoo isaa rakkoo obboleessa keetii nama biratti tabbaa ati ta nama bira tabbaa ammoo haga kana rakkoon jirti waan isin jechuu barbaadu hadhaayee nami waan isin baantan kana keessa barhaa kana kee dhufee isaan oowwoo dhugeet fincaan dhugeet uleen garafameet bishaan gubbaa koreet nami isa biraa gara galeet nami tokkolleen ka guutuu jiru nami waatiin amma ijoolleen ta'an hedduutti jira biyya kana yoo ati waliin lama sadi dubbattu afuraffaa harka yookaan harka rortanii si reebanii yookaan waan si cufatanii si biraa deeman. Wanni sun maali waan istireessa karaa kana keessa dhufanii tarkaa qaba. Soo wanni jiru nami bakka sanii ka'ee silaa waa argate gaarii nami waa argatuutu hin jiru waan kana karaan tokkochi nu baasu ufii wal ijaarree bakka baasii barbaaddu baasii baafnee bakka dabballummaa barbaachisu dabballummaa goonee bakka warra sallaallummaa barbaachisu goonee waan balaaleffannu dhiifnee mootummaa biyya keenyaa sanillee fira itti taanee rakkoo kana dhaabsisuun dirqama kennu yoo akkasitti deemneen ala maddi rakkoo kanaa waa hedduu kaasee amma jamaal fakkeenyaaf achi jira achi fuudhaa achi geessa waan jedhamu kun osoo hundi keenya ganda keenya godhamne daandii kana oofnee bakka takka deefnee bakka sana immoo guyyaa tokkoon buqqinee bira baafnee dabarsinaa isiniin jechuu barbaade dheeradhe dhiifama. Galatoomi. Nama tokkotu jira kan mul'anne mee laalee. Manni guutame naan jedhaa beektaa maaksimaayii manaa guute. Anaan akkas naan jedha nama arginu mee qoy. Mee namni as keessa miliqeen jira yoo jiraate namni amma dubbataa jiru haa dubbatu. Nama hir'isee jira hin deebisaa.
Bootaa san laaluudhaaf. Amma ba'e malee guutuu ture bar nama sagal. Isin deebisa dhiifama isin deebisa. Bootaa san sirreessuudhaaf. Yaalleen jalaa bu'a. Okay, maddoolaa bullee rafeensi ah. Tokkoon jira. Jamal godee. Banaadha. Qofa falmataallee ni deebisa. Jaamsi na dhageessa. Yeah. Yaa think sadii banaadha bar sadii moo afurii akkas. Afurtu banaadha. Afurtu banaadha fuudhuu didee bar. I think is waan inni onne jedhee na fakkaate. Maybe way irra fee Baalee gannaalee magaalaa kam jirtati biyya irra fee Jamal obboleessi kiyya nuti waan amma jiru baqaatan warra keessa darbeettu beekaa wallahi jamu hin dubbanne nama 100 fe'amnee maarchadiisiidhaan karaa saaraa liibiyaatiin deemne guyyaa 18 turre ammallee bootaa tokko jira jedha ofii yoo ani nama amma turii harkisa yoo jedhu guutuudha. Natu keessa ture. Bootaan hin jiru bar Jamaal guutee jira bare nama sagal qabata. Akka isaa anama bootaa tokko na mul'ata. Nama sagal qofa qabata nama sagal hin Irraa fudhee baan akka keessa ture. Okay, dubbadhu bayi. Faayi dubbadhu bayi. Bayi garuu kudhan qabataa ture galgala. Iyyee natu keessa ture. Copy link godha mee copy link godha wal bira. Yeroo shan copy link godha wal bira. Faayi dubbadhu faayi turteerta keessa dubbadhu yaatin dubbanne. Yaadonni isin kennitan waan baay'ee bareeda waan jajjabeeffamuu qabudha. Ani kanan jiru biyya keessa akka nam tokkootti baay'ee haasaa caalaa yaada yookiin walitti dhufeenya walaloon ibsuun natti tola. Yaaduma keessan walirratti dubbattan irraa hin dubbachuu barbaada. Jaalalloo irraa hin kaasa. Jaalalloo sirriidha namni bu'aa bayii baay'ee keessa bahee koree jechi ati dubbatte hedduun isaa natti tolee lafti Oromiyaa irraa buqqa'ee kana fakkaata dachii baalee firaa miti halagaat irraa nyaata ijoolleen keenya biyya irraa faffacaatee dhiigni ishii bahaara keessatti dhangalaatee meeqa ka odohaati hin argin naachi nyaate dhugaadha atilleen seenaa kana keessatti ilaaltee haati odo hin boonyeef ka biyya ormaatitti diinni awwaaltee dubbii kana hundiin keessan hubadhaa nuuf laalaa ka ijoollee gurguraa jiru dallaalaa bitaa mirga keessanii anis nan hubadha kanaafan biyya keessa taa'ee garaa gubadhaa ala jirra jechuun waan guddaa kanaaf akkanatti bo'aa jirra yeroo hundaa baalee gannaalee jedhasillee seenaa keessirriitti hubadhee ilaalee ifattan baasee dubbadha abbaan barbaade yoo aaree falmata lafa Oromoof ta'utti hojjetin seenaa badaa akka ammaa kanatti wal dubbisaa diina karaa irraa kuffisaa ijoollee biyya keessatti ijaaraa sirni Oromummaa eessa akka ga'u laalaa kanaafani Jamaaloon mataa raase seenan kiyya itti tolee anillee nan dhufa jedheen yaadee ture xiyyaara koree bareeda harka irraa birrii geeffu hojjette dhugaan sirrii soofa hamma kanatti ga'u hirkattee garuu seenaa cinqamaa natti mattee ani akkasitti hin humbanne ture biyya kanaaf jedhee harkaaf harma muree seenaa keessantu baay'ee natti tole irraa dhaga'een ture Jamaaloo fi Aanolee kanaafani kaayyoo kanaan sirriitti nama biyya keessaa jajjabeessaa ijoollee keenya hurufatti kan nyaataa jiru bineessaa raasan qurraatti haftee haati bo'aa jirti biyya keessatti haftee seenaa hubadhee duraaf duuba ilaalee eenyutu ilmoo ofii sirnaan boo'ee awwaalee kanaafani madda walaabuu jette atilleen itti moggaaftee bira ga'uun hin danda'ama ijoollee dhiiga dhangalaaftee saniif isin bitaa mirgaa wal dubbisaa diina of hedduu kuffisaa juusti atilleen nama guddaa baay'een dhagaa ture yaada hundaa yaanni ati dhiyeessite nallee garaa balleessee fuudhee baadiyaa keessa nageessee akkamiinan imaanaa nyaadhaa Oromiyaa jiituu keessan saaqqadhee jiraadhaa tokkummaa ijaaraa bitaa mirgaan wallaalaa akkas Jamaaloo godi yaanni kee baay'ee natti tole sammuus qabattee Oromummaa qofaan na abdattee namallee lafaa taatee hin tuqin akka bohaartu caatii qamaa shaayii ta'e dhugi kanaafan fuula kee ilaalee dubbadhaa anillee gaaf tokko seeranan sii guddadhaa juustiin viidiyoon akkana naa ba'ee sagalee koo kana dhaga'ee eeyyeen harka naa dhoofta atilleen ijoollee Oromoo gara gaariititti hoofta gubbaa mataa kanarratti waa godhattee baay'ee natti tole duratti sirriitti na gorfatte bareeda Oromtichaa qe'ee abbaa ofiititti dhaabanii nyaatu wayya dinnichaa saniifan isin hubadhee isin yaale
diinni fagoodhaa dhuftee agaarfaa birri ba'a kaafaa jetti irratti moggaastee ijoollee keenya tooftan dhiiga dhangalaastee dallaala jalatti bittee biyya keessaa faffacaastee sinfaanan jira akkamiinan imaanaa nyaadhaa nagaannaaf tura ammaaf finfinneen jiraadha hanguma kana nageenya sinii dhaabaan jedha Fayyisaa Dhaabaa. Fayyisaa Dhaabaa fooloo si godhadhee jira. Fayyisaa kana fooloo godhani jabaa namaati. Galatoomii abbaa. Hayyee galatoomi bulinu umrii dheeradhu jabaa namaa. Galatoomii wallaahi ulfaadhu. Fooloo godhani. Yaanni isin qabattanii deemtan bareedaa namoonni biyya keessaa akkanatti hin beekuu tokkummaan wal ijaaruu waan isinitti tolee biyya daaspooraa gaafa jedhan namni gammadeema namni biyya alaa qaba jedhee itti socho'uudha gaafa isin yaada akkanaa dhiyeessitan ijoolleen biyyarraa hin faffacaatu jechuu barbaadanii yaanni keessan yaada gaariidhaa guutumaan guututti natti toleen dhaggeeffachaa ture jabaadhaa tokkummaan humnaa isiniin jechuun barbaada. Mee tokkummaa kiyya gaafii asuma irratti galatoome biyyarraa waan nu dhaggeeffataa turte waan aga galgalaa haasoyne ulfaadhu galatoomii. Namoonni abbootiin amantaa sheekonni qeessonni maanguddoonni abbootiin gadaa wantoota kana akkamitti ilaalan namni waan kana mee uummata kana biraan gayuudhaaf yaaddanii beeytanii isin akka qabeenyi qisaasamaa jiru akkuma tu walaloo kee keessa jirte ruuhiin ijoollee teennaa ruuhiin ijoollee qacalee dhumataa jirtu karaa kanarratti waan kana namni itti yaadu jira biyya keessatti maanguddoonni yaadu waan kana. Immoo akkuma reef irraa dubbannu sani ka ollaa yoo akka ta'ee ala kana baheetiin kuulii dalagee mana bite kuulilleen ammoo isallee ka ollaa kiyyaatu ka abbaa ebala utuu deemee mana bitee jiraatillee deemi jedhee wal erga maaltu jira yaadni biyya keessa bakka daqiiqaa lamaan takkaa fudhadhu yaada nuu kenni Fayyee. Amma yaanni amma akkanatti jiru namni miidiyaa kanarratti bahee dubbatuu danda'u biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni beektaa magaalaa qofa hammatti yoo jenne ni danda'ama. Magaalaa siin jedhu akka Baaleetti Gobbaa Roobee fi Ginniir magaalota tana qofa hamma guddate hoonii Turkiin jiraate magaalota gurguddoo kana kasanirraa hafe Itoophiyaa sirriin ka TV ilaaluu fi kan Turkii of harkaa qabu qofa yoo jettellee ni danda'ama. Uummata baadiyyaa bira wanni ga'e tokko hin jiru baay'inaan kadhumaa jiru uummata baadiyyaati ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa keessatti kan argamu baay'inaan ijoollee Oromooti. Eenyudha ilmi ebelu ala jira konkolaataa bitee mana ijaarrate magaalatti gaangeen deema jechuun ilma alaa qaba intala alaa qaba jedhama. Bu'aa ba'ii isin keessa dabartanii baatan kana namni beeku hin jiru baadiyyaa irratti wanti gadi bu'ee abbootiin amantaa baadiyyaa keessa jiranis hawaasni baadiyyaa keessa jiranis waan hamma kanaa kan qabu hin jiru. Ilma jenneen kutataa jedha ka kutatee bahee diinagdeen jijjiire jedhee fudhatetu jira. Hedduun isaa ilmi kiyya hin hidhame bahee jedha malee efa achuma gahee miidhaan irra gahee ilma alaa qaba maallaqa irratti nama akkanaati jedhee ka kabajamu malee wanna kana ka gadi bu'ee hubachiisuun kennuu danda'u ka namni amanuu danda'u nama biyya keessaa caalaa warri ala jirtan kun akka duratti dubbattanitti viidiyoo fi intarviyuu wajjin nama biyya keessaa hidhattanii yoo irratti hojjettan seenaa hanga ammaatti hin hojjetamne isiniin jechuu barbaadeni baay'inaanoo miidiyaa irratti arguan ijoolleen biyyaa ba'aa jiran yoo Harargeef gara Jimmaa kana dabalate malee ijoollee Arsii Baaleeti. Yaanni keessan guutumaan guututti sirriidha isiniin jechuun barbaada baadiyyaa namni bu'ee akkanatti kennu hin jiru namni ala bahuu kanatti gammada. Ulfaadhu galatoomii. Dhugaan jirtullee kana ulfaadhu fayyaa. Turii Korroosoo baga nagaan dhufte nama haarayaa seene A2 Green Sea kennina. Turii welcome. Ayyee sagaleen kee jiraa? Ni jira. Hayyee galatoomi. Jamu galatoomi. Akkam jirtu hundi keessan hundi baga jiraattanii? Akkam nagaa fayyaadha? Jirra. Hedduu galatooma. Yaada hedduu namatti tolu irraa marii gaggeessaa jirtanii hedduu dhaggeeffataa ture. Marii keessan yeroo dheeraadhaaf dhaggeeffataa ture. Akka tasaa waan bakka hojii jiruuf aanjuu dhabee seenee isinitti dabalamuu dhabee waan yaada baay'ee namatti toluu fi namni gurra qabu yoo waan kana dhaggeeffate silaa lubbuu ofiillee lubbuu maatii ofiillee baraaruu danda'a jedheetiin yaada.
waan gaariidha. Wantoonni hedduun obboleeyyan keenya armaan dubbataa turanillee akka gaariitti kaasanii jiranii. Gara boodaa kanarratti ammoo obboleessi keenya fayyeen kun dhaamsa bifa walalootiin